السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في daawwattoota kabajamtoota koo jira jirtuu isiniin jecha warroonni amantii biraa hordoftan ashama harka fuunee jira jirtu maatiin koo hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo har'a maal qabattee dhufte yoo jettan har'a akkaataa kireem karameellaa kinoo isa kan itti hojjennu isin agarsiisa. Turtiin keessan hanga dhumaatti akka na waliin ta'u inshaallah abdiin qaba. Hundi keessaniyyuu hordoftoota fi daawwattoota koo keessattuu warroonni musliimaa baga ramadaana guyyaa 23tiin isin gahe. Haftee umurii keessanii keessa barakaa kaayee nama waggaan itti gahu rabbi nu haa taasisu. Hunduma keessaniyyuu bakka jirtanitti sooma gaarii ramadaana gaarii kan itti milkooftan rabbi isin haa godhu. Soomuu qofa osoo hin taane inshaallah amma duraan dursinee haliiba aannan jechuudha. Aannan niidoo yookaan daakuu aannanii malaagaa 5 godhanna. Ani laman godha isin hanga feetanitti. Lamatti kireem karameellaa abbaa lamatti haliib niidoo malaagaa yookaan maankaa 5 gootanii akkuma fedha keessanitti hojjetattanii jechuudha. Tokko soofeetan lama soofeetan garuu ani lamaan hojjedhe isin agarsiisa. Maashaallah tabaarakallaa bishaan burcuqqoo 4 hojjiniini hojjettanii haliiba 5 ilaallattanii yeroo inni isin jalaa qallate itti dabalachuu dandeessanii jechuudha. Bishaan burcuqqoo 4 haliiba malaagaa 5 akkasittiin hojjedha. Yoo isin jalaa qallates ol fuutanii ilaaltanii itti dabaltanii sirriitti rukuttanii sukkaaras xiqqoo itti gootanii maashaallah tabaarakallaa hanga dhuma turtii keenyatti nu waliin taadha. Kinoo abiddarra keenya jira nu kana fakkaata hanga inni takattake yookaan daffe orofaan isaa yookaan immoo ol dhufutti amma olluu dhufee jira. Kun habbaa tokkotti godhanna. Ani lamaan godha isiniin jedhe amma tokkotti naqeera. Maashaallah sirriitti rukuttanii wanti kun sukkaara of keessaa waan qabuuf akka inni isin jalaa hin banne sirriitti bulleessuu qabdanii sirriitti rukuttanii lammaffaatti naannaa. Maashaallah hedduu tokko bareeda. Kunoo akkanatti goona. Sirriitti rukuttanii jechuudha hanga inni wal fudhu. Amma kunoo qodaa itti qopheeffannu yookaan itti hojjetannu qopheeffataa jirra. Ani burcuqqoo yookaan sa'inaa isa kanattiin godha. Sa'inaa gizaaza yookaan burcuqqootti yeroo gootan hin bareeda yeroo achi keessaa fuutanii. Amma sukkaara isaa yookaan immoo asala isaa itti goona. Turtiin keessan hanga dhumaa na waliin haa ta'u. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii sheer gochuu hin dagatinaa, koomentii naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kuni asala isaati. Kana jalatti goona. Kana yeroo jalatti gootan achirraa fuutanii sa'inaatti yeroo naqxan baay'ee tokko bareeda. Ofumaaf ol gadhiisee bu'a. Maashaallah. Akkasii hordoftootaaf daawwattoota kabajamtoota koo.
kunoo hordoftoota koo amma itti naqannaa asala irratti kireem karameella kana fakkaata maashaallah tabaarakallaa wallaahi iddoo tokko bareeda keessattuu yeroo soomaa kana kireem karameellaan hedduu tokko bareeda qorraadha ani tallaajaa kaa'amee achi fuudhamee nyaatama maashaallah tabaarakallaa yoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatinaadha hanga dhuma viidiyoo kootii ilaaluu hin dagatinaadha koomentii naa barreessadha. Kunoo xumurree jira maashaallah tabaarakallaa kana fakkaata hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo turtiin keessan hanga dhumaatti akkana waliin ta'u abdiin qabaa warroonni musliimaa sooma gaarii ramadaan kariim siniin jedhee jira assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.